kana biirra kan jiru kana sirriidha jechuudha deebisaan. Gaafa learned kan jiru kun deebisaa jechuudha. Kaafee jechuudha deebisaa miti. Jirra jirtu hordoftoota keenya har'aan tan ammoo akkuma yeroo dabree waadaa isinii galle gaafiiwwan present perfect tense dha jechuudha. Akkuma yeroo dabree present perfect tense usages dha bal'inaan hojjennee turre jechuudha. Gaafiiwwan present perfect tense hammatan gaafii at least gaafii 24 jechuudha qopheessineerra. Present perfect tense jechuudha qormaata biyyoolessaa ta'e any exam irratti jechuudha kan isin ilaaltu as keessaa bahuu hin dandeessu jechuudha. Saniifuu kana hojjettanii kana wajjin hojjennee xumurre taanaan present perfect tense irraa gaafii dhuftu takka illee jechuudha with no doubt deemuu dandeessa waan ta'eef hordofaan afeerratiin kan yeroo maraati. Let us start with the first one. I dash in Addis Ababa since 2015. Ani Addis Ababa keessaan jiraachaa ture. Yoom irraa eegalee jira? Bara 2015 irraa eegalee. Kanaafuu I have lived takkaatu kanaatu kayyoo kanaatu deebisaa taaf jechuudha. I have lived kayyoo kanaatu deebisaa taaf jechuudha. Bal'inaan PDF asirratti isinii garsayyoo kana jechuudha. Guutuun siidha Telegraama Afrikaan irratti isinii maxxanseera waan ta'eef achirraa argachuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu akkamitti nootii qabachuudhaaf hin dhiphatina. Okay, gaafiin isii lammaffaadha maal jetti? Gaafiin isii lammaffaadha. Dash you ever attended the Irrecha festival in Bishoftu? Kayyoo maal jechuudha? Have you ever kayyoo kanaatu have kayyoo kanaatu deebisaa taaf jechuudha. Have you ever attended the Irrecha festival in what? Bishoftu kayyoo jechuudha. Ever, never, kayyoo akkana kana agaraan just karaa kamii ceetan jechuudha. Karaa present perfect tense jechuudha. Present perfect tense akkuma bal'inaan jechuudha usages yeroo dabre kaasaa turre jechuudha. Maal jechuudha? Wanta akkuma present waan ta'eef irra deddeebi'ee hojjechuusaa bu'aan isaa amma jiraachuusaa jechuudha. Bu'aan isaa amma jiraachuusaa kan agarsiisu bal'inaan kaasanii turre jechuudha. Warri kana dura viidiyoon kana dura isin dabarte viidiyoo isiidha liinkii isii diskiripshinii ala isiniif keenya akkasuma indiskiriinii viidiyoo tanarra illee isiniif keenya achirraa argattanii hubachuu dandeessan jechuudha. Okay, haatti fufnu she dash just finished drinking 3 cups of bunna. Kayyoo maal jechuudha? She kun maali? Singular pronoun. Saniifuu maal barbaadu jechuudha? Has fudhatti malee maaliin fudhattu jechuudha? Have hin fudhattu. Why? It is plural. No, it is singular. So it should take what? The singular verb fudhachuu danda'u jechuudha. Kanaafuu she has just finished drinking 3 cups of bunna kajedhu deebisaan isiidha. Has kayyoo kana ta'a jechuudha. Okay, gaafiin itti aanu we dash traditional Oromo dress many times kayyoof deebisaan maal jechuudha? We have worn kayyoo kana jechuudha. We have worn traditional Oromo dress many times kayyoo deebisaan isaa maal ta'a jechuudha? Have kayyoo kana ta'a jechuudha. Have worn kayyoo kana deebisaa ta'aaf jechuudha. Okay. Gaafiin itti aanu immoo gaafiin itti aanu he dash never visited the rock Hewan churches of Lalibala kayyoof maal jechuudha? He maal jechuudha? Singular pronoun. Saniifuu singular verb barbaade jechuudha. Asirratti dogongoraan have jedhamee qalama diimaadhaan jechuudha booldi godhame. Kanaafuu has kayyoo kana jechuudha. Has never visited kayyoo kana. Has kayyoo kana sirri kayyoo kanaatu deebisaa sirrii ta'a jechuudha. Okay. Gaafiin itti aanu they dash in Ethiopian all their life jireenya isaanii keessa guutuu keessa Itoophiyaa keessa jiraachaa turan kayyoo maal jechuudha? They have lived kayyoo kun deebisaa lived have lived kayyoo kun deebisaa ta'a jechuudha. Okay, gaafiin itti aanu dash you dash kitfooyet kayyoo yetiin maaliif barra gaalaa kayyoo yoomiif yoom fayyadamna kayyoo ammoo yetii iddoon isaa yoomi jalqabarra immoo dhumarra kayyoo bal'inaan viidiyoo dabre keessatti kaasanii turre asumattis irra deebi'ee kan isinii kaasu yetiin yeroo hunda yeroo baay'ee maal jechuudha gara dhumaa hima gama dhumaatti gala jechuudha. Akkasuma eenyuuf eenyu gala jechuudha? Gaafii hima gaafii ta'uu fi akkasuma negatiiva warra ta'e qofarratti jechuudha. Kan inni galu asirratti ammoo himni gaafiidha jechuudha. Kanaafuu have you eaten kitfoo nyaattee beektaa iyya. Okay, gaafiin itti aanu someone dash just prepared doorowat for dinner. Someone prepare godhee jira eenyu doorowwatii maaliif hirbaataaf. Kanaafuu jechuudha maali? Someone kayyoo maali? Plural immoo namoonni. Plural immoo singular. Kanaafuu singularidhaan singular verbii barbaada jechuudha. Gara singular verbii fiigdanii has kayyoo kana fudhatan jechuudha. Has just prepared. Gaachu present perfect tense in subject plus has or have plus v3 dhaan. Kanaafuu
someone kayyoo kun maal jechuudha subjectidha has fudhannee as keessatti has just kayyoo kun maal jechuudha just itti wanni dabaluuf jechuudha emphasize jabeessuuf bareechuudhaaf hima kana kan saniif galtee jechuudha saniif isin just kana just xaanee kan jiru maal jechuudha prepare kayyoo v3 dhaan kaa'amee jechuudha v3 dhaan kaa'amee jechuudha okay gaafiin itti aanu I dash the Samin mountains twice kayyoo kun I have maal jechuudha visited kayyoo kun deebisaa sirrii isa kanaati jechuudha gaafiin itti aanu we dash Oromo cultural dance since we were what children kanaafu we have learned kayyoo kun maal jechuudha we have learned kayyoo kun deebisaa jechuudha have jechuudha deebisaa learned has learned kayyoo deebisaa kanaafu have learned kayyoo deebisaa dha ta'e okay she dash xajii yookaan honey wayne jechuudha at the celebration last week kayyoo kanaafu she dhaan ishiin singular pronoun saniifu singular pronoun barbaade jechuudha has what drank kayyoo deebisaa dha jechuudha biirra kayyiru okay have you ever dash farso or traditional Oromo beer I don't know traditional Oromo person I don't know bira traditional dai what are you gonna say guys biran ada Oromo timo dugati ada Oromo ti I don't know garu asirratti akkas have you ever dash farso or traditional Oromo beer farso I don't know so gaafiin ammoo deebisaan ammoo maal ta'e jechuudha have you ever jemi saniifuu maal jechuudha b3 qofatti dabaltan jechuudha jechuudha kanaafu tried kayyoo kana biirra kayyoo kana sirriidha jechuudha deebisaan okay he dash in Mercato market every week for 10 years every week for 10 years kayyoo he has what he has shopped kayyoo kun deebisaa ta'a jechuudha gaafi itti aanu we dash not seen gadaa ceremony yet kayyadu maal jechuudha we not gattanii yetii jira not kanaafu we have kayyadu kana have maal jechuudha deebisaa ta'a jechuudha okay although I was born in Addis Ababa dhaladhu malee I dash in Bishoftu for the Irrecha festival every year since 2018 kanaafu asirratti garuu ammoo maal jechuudha Addis Ababa dhaladhu malee Bishoftuu irratti jechuudha attending ni godha I have what jechuudha attended Bishoftuu irratti ni hirmaadha maal irreecha Bishoftuu ni dhaqaa kajedhu ibsa jechuudha keessatti kanaafu A attended B have attended C am attending D attended kanaafu have attended kayyoo kun deebisaa ta'e jechuudha okay gaafiin itti aanu last year during Timkat yeroo Timkat jechuudha we dash in Gondar but this year we we are kayyoo kana gabaabsan jechuudha we are staying in Addis jechuudha Addis Ababa keessa jechuudha ta'aa jirra jechuudha garuu amma maal jechuudha hin daawwanne karaa maal hin deemne kayyoo keessaa ibsa jechuudha karaa Gondar deemee celebrating gooneen kabajneef Timkat yeroo bara kanaa jechuudha yeroo tana dura garuu immoo gara Gondar deemee kabaja jedhe kanaafuu have kayyoo we maal jechuudha plural maal jechuudha plural pronoun idha misaniifuu have kayyoo kana fudhatte have celebrated kayyoo have celebrated is would be answer for this question okay gaafiin itti aanu have you dash the new Oromo music albums that is popular lately or not yet kayyoo kanammoo asirratti not yet kayyoo kun yetiin yeroo biraatiidha ibsa biraa keessatti akkuma jalqabaa kaasuudhaaf yaala ture jechuudha viidiyoo biraa keessatti yetiin waan takka godhuu hin goone garuu ammoo godhuun keessa irraa hafne tokko jechuudha ni jedhame wanta hin goone garuu ammoo godhuun keessa irraa hafne jechuudha gaachoo bal'inaan fakkeenyaan illee dabalee jechuudha viidiyoo sana irra kaaseen ture warri viidiyoo san laaltan jechuudha easy peasy for you kun saniifuu haa itti fuufnu kanaafu have you dash the new Oromo music album that is popular lately or not yet kayyoo maal jechuudha A listen to B namo listened to C have listened to asinga yuudha jireetanii karaa haafiin fiigina maaliif haafiin azirte waan ta'eef gaachuu C namo maal jechuudha listening to saniifu haafii waan azirtuuf sabjettiin aziramre kun amma maal ta'e jechuudha karaa koheeziniiti gaafii saniifu maal ta'e jechuudha
listened to taate jechuudha listened to proposition listen dha maal fudhatte listening proposition to yaamtu fudhatte jechuudha. Okay. We dash just dash from the summit mountain trek our legs are still sore kajedhu. Kanaafuu we have kajoo kana we have just returned kajoo kun gaafii tanaaf deebisaa ta'a jechuudha. A returned, B have returned dot dot jechuudha. C are dot dot returning, D has dot dot return kajoo. Kanaafuu B is the correct answer. Okay, gaafii itti aanu dash she ever dash injara with her hands before coming to Ethiopia in 2020 kajoo. A did dot dot it, B namo has dot dot it dot dot mali bakka tana hima kana gala yaate jora blank blank dot dot kaya jechuudha. C have dot dot yookaan blank itin. D is what dot dot eating. Kanaafuu has jechuun maaliif she waan ta'eef. Okay, gaafin itti aanu. The community dash the Gada system respectively since hayyoo kana fudhannaan maal dhufnaan makaara maalii figdaniin isin jedhe gara present perfect tenses. Kanaafuu have followed have maalii fudhate asirratti community maal jechuudha. Communityin plural waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu have fudhate jechuudha. A followed, B has followed, C have followed, D follows. Kanaafuu have followed kajoo deebisaa ta'a jechuudha. I reject that I dash never dash Lallibala's Rock Hewan churches in person only in photo jechuudha. Kanaafuu photo qofaan jechuudha. Inni laalli qaamaan deemee jechuudha. Lallibala Rock Hewan churches jedhama jechuudha. Kanaafuu saw kajoo A saw, B have seen, C had seen, D see. Kanaafuu I reject that I kaniifuu have fudhatamre ever ever maal jechuudha kun baay'ee ibsuuf jechuudha. Hangam takka inni akka waan godhin jechuudha. Kan ibsuudhaaf gale jechuudha. Never ever miti never. Kanaafuu have seen kan jedhu jechuudha. I have never seen kan jedhu jechuudha. Takka ilaalee hin beeku footoodhaan malee qaama dhagee. Okay. Ilaalcha fuulduraa siyaalaaf suunnaan. They dash already dash taji for the wedding guests. Keessummoota gartee warra cidhaatiif qophaa'an keessummoota warra cidhaatiif xajii duraanumaa dursanii qopheessaniira osoo nuti hin deemin duratti jechuudha. Okay, kanaafuu A prepared, B have prepared, C had prepared, D are preparing kajoo. Kanaafuu B is correct answer. Mali they mali plural waan ta'eef plural verb badame have prepared jennaan jechuudha. Okay. Since childhood gaafa ijoollummaarraa eegalee jechuudha. He dash Galada monkeys in the world several times kajoona jechuudha. A saw, B namo has seen have seen, Dean sees kajoo kun have seen kajoo kana jechuudha. No has seen kajoo kana jechuudha. Kanaafuu maaliif he maal jechuun singular waan ta'eef. Okay, someone dash the traditional kita breads this morning. The house smells amazing. Kanaafuu waan qinxaan tolfamee jechuudha. Qinxaa hajjamu jiru jechuudha. Naannoo keenya kanatti illee qinxa majaama wantoota akka daabbooti jechuudha. Biddeenaaf akka biddeenaatti furdaa wayiiti jechuudha. Qinxaa yenna yookaan iddoo tokko tokkotti wanni faayitanii fudhachuu dandeessan ittiin mulawwaa I don't know. Faxiiraa jedhama iddoo tokko tokkotti. Inni isa waan godhamee jiruuf manni kun baay'ee maal jechuudha. Wanni ismeelii bareedaa qaba jechuudha. Ismeelii bareedaa amazing ismeelii qaba jechuudha. Thank you for your attention jecha kan xumurru ta'e jechuudha. It is the last but not least. Yeroo dhuftummoo present perfect continuous tense bal'inaan usage isiitis akkasumatti exampleoota daddaballee jechuudha. Gaafii qormaata biyyoolessa irratti illee hammataman jechuudha. Gad harkisnee finnee kan bal'inaan laallu ta'a jechuudha. Hangasitti yeroo gaarii qabaadhaan affeerratti nyaa thank you so much.